odeeffannoo ammaatiin. Haleellaan diroonii raayyaa Alamaataatti raawwatamuu dhaga'ame. Kunis ibsa TPLF baasuudhaan mootummaa federaalaa sharariin irratti injifannee dookumantarii sobaa dalaguun injifannoo keenya dhoksee jechuudhaan ibsaniin booda ta'uun ibsame bal'inatuutiin dhiyeesse. Abbummaa magaalaa Finfinnee dhaalaalchisuudhaan qondaalli mootummaa federaalaa Dr. Biraanuu Leenjisoo Finfinneen kasabaa fi sablammootaati jechuun dubbatuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo Dr. Saamu'eel Kifilee fi obbo Qajeelaa Mardaasaa Finfinneen Oromiyaa jalatti deebi'uu akka dandeessu falmuun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Suudaan yeroo wallabdeen naannawaa fi waraana daangaa isii keessatti itti fufee jirutti hariiroo Maqdishoo fi Kaayiroo wajjin qabdu irratti marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Mojtaba Ali Khamenei nama waraanaatii fi siyaasaa durii Moserezii ergama addaa mana marii nageenya biyyaalessaa olaanaa Iraan taasisuun muudu dhaga'ame. Kunis yeroo waldhabdeen Iraanii fi Ameerikaa itti fufee jirtutti qondaalli olaanaan muuxannoo waraanaa qabu muudamuun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqaba guyyaan irraa hagayya 10 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoduu Lammii Miidiyaatti amma bal'inatu isinitti. Ganamarraa barii sa'aatii lamarraa jalqabee haleellaan diroonii mana barumsaa Murawwaa magaalaa Raayyaa Alamaattaa jaamtutti raawwatamuu maddeen kaaba Itoophiyaa gabaasan. Hidhattoonni TPLF fi halkan edaa humnoota isaaniitiif meeshaa waraanaa raabsaa buluudhaan har'a ganama mana barumsaa irraa meeshaa fudhachuuf wayita qophaa'anitti haleellaan diroonii tun irratti raawwatamuun gabaafame. Hidhattoonni TPLF fi haleellaan diroonii mootummaa federaalaa raawwate tanaan kanneen madaa'an makiinaan fe'amanii gara hospitaala Alamaataatti deemaa akka turantu himame. Naannoo sadiitti qophiin waraanaa olaanaan taasifamaa hoggaa jiru odeeffannoon tun irratti deebiin akka mul'iftetti lolli dhiyeenya kana Tigraay lixaa shararaan irratti deemaa tureen ibsa TPLF baaftee hordofee mootummaan federaalaa haleellaa diroonii dhaqqabsiisuun ibsame. Lola dhiyeenya Tigraay lixaa shararaan irratti deemaa tureen TPLF ibsa baafteen akka jettetti mootummaan federaalaa shararaan irratti injifatamee otoo jiru injifannoo teenya dhoksisuuf aktivistoota miidiyaa hawaasaa fayyadamuu fi dookumantarii sobaa hojjete jechuudhaan ibsan. Kana malees TPLF ibsisii keessatti uummanni Tigraay fi diyaasfooraan yaalaa jiru yeroo itti seenaa hojjettan ammaa jechuudhaan yaamicha diyaasfooraa fi uummata biyya keessatti dhiyeessan. Mootummaan federaalaa garuu TPLF fi sharariinatti rukutamuu fi eegasii ammoo kallattii biraa gama Raayyaa Alamaattaa fi Khooram beekoonnii fi carcar deebi'anii sochii waraanaa jalqabuu ibse. Haaluma kanaan mootummaan federaalaa ganamarraa Raayyaa Alamaattaa mana barumsaa Murawwaa keessatti humnoota TPLF kana haleeluu gabaasaaleen kaaba Itoophiyaa adda addaa bahan addeesse. Abbummaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee qondaalli mootummaa federaalaa fi paartii badhaadhinaa Biraanuu Leenjisoo Finfinneen sabaaf sablammootaa ta'uu dubbate. Marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisaa jirtuun dhimmi murteessummaa magaalaa Finfinneetii fi dirree dhawaa ilaalchisee yaadni adda addaa kaafamuun irratti mari'atame. Yaada dhiyaate keessaa Finfinneen magaalaa federaalaa yookaan naannoof dandeesse taatee hundaa'u kan jiru hoggaa ta'u yaada kanarratti hirmaattonni marii biyyaalessaa kan naannoo Amaaraa bakka bu'an Finfinneen teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa akka taatu dhiyeessan. Gama hirmaattota naannoo Oromiyaa bakka bu'aniitiin pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee obbo Qajeelaa Mardaasaatiif obbo Leencoo Lataafaan Finfinneen handhuura Oromiyaa waan taateef qaama mootummaa naannoo Oromiyaa taatee akka bultu Finfinnee irratti murteessummaa kan qabu uummata Oromoo qofa ta'uu dubbachuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo qondaalli paartii badhaadhinaa Dr. Biraanuu Leenjisoo Finfinneen handhuura biyyaa waan taateef teessoo mootummaa federaalaa ta'uun akka itti fuftu dubbachuu Abbaay Miidiyaan gabaase. Akka gabaasa kanatti magaalaan Finfinnee abbummaa waan hin qabneef odoo hin taane abbaan biyyaa Finfinneen teessoo federaalaa akka taatu waan hayyameef jechuudhaan dubbachuun gabaafame. Dr. Biraanuu Leenjisoo Finfinneen sadarkaa naannoo federaalaatti handhuura waan taateef magaalaa federaalaa akka taatu dubbate. Gaafiin uummanni Oromoo waa'ee Finfinnee irratti qabu Finfinneen haala itti handhuura Itoophiyaa ta'uu qabdu eeggachuu akka qabduu fi bulchiinsa magaalattii Oromiyaa jala akka taatu qofa jechuudhaan ammoo Oromoon gaafii kana kaasuun hariiroo Oromiyaan Finfinnee waliin qabdu irratti hundaa'eeti jechuun dubbate. Haa ta'uti malee waa'ee abbummaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu waggaa 30 dura heera mootummaa keessatti
tumame hangammaatti hojiirra kan hin oolin ta'uusaati. Hiikkaan seenaa Finfinnee Finfinnee handhuura Oromiyaatti jedhu seenaa keessatti lafa Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uun dhugaadha malee gaafii miti. Kana mirkaneessuuf ammoo mariif dhiyeessuun sirrii akka hin taane pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee marii biyyaalessaa irratti dubbateeti jira. Finfinnee irratti marii odoon taane heeraaf seera biyyattiitiinis Finfinneen mootummaa federaalarraa gara mootummaa naannoo Oromiyaatti jijjiiruun heeruma lafa jiru heera mootummaa keewwata 49 qabxii 3 irratti kan ibsame ta'ulleen gabaafame. Biyyi Suudaan yeroo waldhabdeen naannawaa fi biyya isii keessatti deemaa jirurratti Maqdishoo fi Kaayirootti biyyoota lamaan wajjin marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Suudaan dhimma haala naannoo tumsa waloo fi haala yeroo biyyattii irratti Soomaaliyaa fi Masrii waliin marii dippiloomaasii addaa taasisaa jiraachuu ejensiin oduu mootummaa Soomaaliyaa Soonnaa fi gabaasni Aram Online kan biyya Masrii gabaase. Ministeerri dhimma alaatii fi walta'iinsa idil addunyaa Soomaaliyaa Abdusalaam Ali, ambaasaaddarri Suudaan Soomaaliyaatti Abdurrahmaan Khaliil Ahmad, Abubakar Afandii waajjira ministeerichaatti simate haasawaa isaanii wajjin taasisaa jiraachuu Soonnaan gabaase. Biyyoonni lameen haalaa fi taatee naannawaa dhiyeenya kana akkasumallee hariiroo waloo Soomaaliyaa fi Suudaan jiru cimsuu fi itti fufsiisuu irratti mari'achaa jiraachuun ibsame. Walgaheen hariiroo dippiloomaasii dhiyeenya eeggachuuf dantaa waloo irratti waliin hojjechuuf wa'aa galan irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii Soonnaan miidiyaan biyyaalessa biyya Soomaaliyaa gabaase. Gama lameeniitu odeeffannoo dabalataa kan hin kennamne yoggaa ta'u, gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Suudaan Mooyee Aldiin Salaam gita isaa kan Masrii Badrii Abdulatiif wajjin wal arguudhaan dilbata kaleessaa kana waliin mari'atanii mariin isaanii tunis hariiroo biyyoota lameeniitiif dhimma Suudaan irratti kan xiyyeeffatu ta'u Aram Online ministeera dhimma alaa Masrii kana waabeffachuun gabaase. Mariin Abdal Adaatti tokkummaa birmadummaa daangaatii fi dhaabbilee biyyaalessa Suudaaniif deeggarsa Masriin qabdu irra deebiin kan mirkaneessu hoggaa ta'u akkasumallee adeemsi siyaasaa Suudaan keessatti godhamu kamuu guutumatti abbummaa Suudaaniin kan turfamuu fi fedhii uummata Suudaan kana eege ta'uu akka qabu dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Masrii adeemsi akkasii dhaabbilee fi qabeenya biyyattii eeguun nageenyaaf tasgabbii fiduuf kan gargaaru ta'ullee dubbate. Kana malees hariiroo seenaaf obbolummaa uummata Masrii fi Suudaan jidduu jiru hariiroo biyyoota lameenii babal'isuuf kan kaayyeffate ta'uu beeksise. Biyyoonni lameen tumsa isaanii cimsuu fi walta'iinsa dhiyeenyaa eeggachuuf waliigaluu isaanii ministeerri Ijiipti kun beeksise. Mariin dhiyeenya kana taasifamaa jiru Suudaan waraana dheeraa yaaddoo dippiloomaasiitiif nageenya naannawaa bal'aa uume keessatti itti fuftee jirtu akka dhaabduufis hojjetamaa jiraachuun ibsan. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Mojtaba Ali Khameneiin nama waraanaaf siyaasaa durii Mohsen Reezi ergama addaa mana marii nageenya biyyaalessaa isaa taasisuudhaan muudama kennuuf hin dhaga'amne. Muudamni kun yeroo waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan itti fuftee jirtutti waldhabdee ji'oopolitikaa Strait of Hormuz irratti uumametti hoggaa ta'u, kunis Iraan waraana as buute dhufuuf qophaa'ummaa kan agarsiise ta'uun gabaafame. Mohsen Reeziin dhaabbata siyaasaa fi waraana Iraan keessatti nama akkaan jabaa hoggaa ta'u, bara 1980 keessa yeroo waraana Iraanii fi Iraan keessatti waraana Qudus jaamuun beekamu dabalatee waggoota 16 ajajaa garee eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kan humna guddaa qabu hoogganaa akka ture tumame. Namni Iraaniif murteessaa kun yeroo waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan jidduu itti fuftee jirtutti hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba Khameneiin muudamuun isaa Reeziin nama ejjennoo hin raafamne qabuu fi Iraaniif murteessummaa olaanaa qabuu isaan ibsame. Reeziin mana marii nageenyaatti dhufuun isa dubbii cimaa dhiyeenya kana dubbataniin xiyyeeffannoo idil addunyaa argatee jiraachuun ibsame. Iraan Strait of Hormuz to'achuuf Reeziin muuduun tarsiimoo gorsaa fi falaatii kanneen ja'an xiinxaltoonni siyaasaa Iraan ji'a dabre kana haasawaa taasaween daandiin galaanaa kana to'achuu boombii otomaatikaa 10 qofa akka isaan barbaachisu ifatti dubbachuun xiyyeeffannoo idil addunyaa argatee jiraachuun ibsame. Akkasumallee torban dabre akeekkachiisa cimaa kanneen humni galaana Ameerikaa uggura buufata doorii irratti ugguraa ture yoo hin kaafne Ameerikaan balaa guddaaf lubbuu namaa dhabuu akka dandeessu akeekkachiisuun ibsame. Kanaaf hoogganaan olaanaan Iraan Mojtaba Ali Khameneiin nama cimaa fi farra Ameerikaa akkasii kana mana marii nageenyaa isaa keessatti ejjennoo ifa ta'e muuduun isaa Iraan dhiibbaa kamiifuu akka hin saaxilamnee fi nageenya galaana naannawaa laalchise imaammata cimaa duubatti hin deebine hojiirra oolchuuf qophaa'uu isii murtee cimaa dabarsuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.